It's a very dangerous situation because Egypt is not going to be able to live that way. And they'll end up blowing up the dam. And I said it and I say it loud and clear. They'll blow up that dam. Harka fuudhee akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota maatii lammii miidiyaa nagayaa fi salaamanni keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Guyyaarraa ammoo odeeffannoo haala yeroo qabannee dhiyaanneen dhimma qoodamisa bishaan laga Abbayyaa kan Itoophiyaan waggaa 14 oliif humnaa fi qabeenya lammiilee isiitiin hidhatte irratti dubbiin haaromni Masrii gammachiiftetu jira. Akkasumallee waldhabdee Itoophiyaa fi Masrii jidduu jiru ilaalchisee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbii dubbate qaba. Pirezidaantiin Masrii dhimma kanarratti waan isa gammachiise ibseeti jira. Bal'ina odeeffannoo keenya irraa keessatti dhiyeessuuf tartiiba galchineeti jirra. Hanga dhuma sagantaa teenyaatti hordofaan afeerraa teenya amma kallattumaan gama odeeffannoo teenya guyyaarraa qabannetti sin dabarsina. Ameerikaan waldhabdee Itoophiyaa fi Masrii gidduutti sababa bishaan laga Abbayyaatiin uumameef manguddummaa seenuuf waada galtee Masrii kan deeggartu ta'uu mul'ate. Dhiyeenya kana pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waldhabdee Itoophiyaa fi Masrii gidduutti uumamtiniin furaa jechuudhaan dubbate ilaalchise falmiin hidha Abbayyaa keessatti Masrii kan deeggartu ta'uu mul'ate. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Itoophiyaan aangoo ittiin bulmaata bishaan laga Naayil Masriif akka qooddu xalayaa barreessuun dhaga'ame. Ameerikaan waldhabdee yeroo dheeraaf hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti uumameen Ameerikaan ifatti Masrii cinaa dhaabbachuudhaan Itoophiyaan biyyoota yaa'aa gadii pirojektichaa miidhamaniif humna ifaa akka kennitu yookaan akka gurgurtuuf jechuudhaan iyyaamicha dhiyeessuun dhaga'ame. Ameerikaan waliigaltee haqa qabeessaa fi dirqama ta'ee fi nageenya bishaan Masriitiif Suudaan eeguu Itoophiyaan dirqama jechuudhaan Itoophiyaan bishaan kana karaa haqa qabeessaan qooddachuun hidhicharraa diinagdeen akka fayyadamu taasisuun barbaachisaa ta'uu cimsee dubbate. Masriin waggoota dheeraaf hidhi guddaan Itoophiyaa Abbayyaa keessaa maddu biyya tiyyarraa fayyadamtaa jiru balaadhaaf nu saaxila jechuudhaan Itoophiyaa akeekkachiisaa kan turte waggaa ta'u Itoophiyaan ammoo hidhichi guddina biyya tiyyaatiif akkasumas misooma humna ifaa maddisiisuuf murteessaa ta'uu cimsitee dubbachaa turuun ni yaadatama. Biyyoonni lameen faayidaa bishaan kanarraa argatan waldhabdee keessa kan seenan waggaa ta'u bishaan laga Naayil harki caalu ammoo Itoophiyaa keessaa kan maddu ta'uu isaati. Bishaan laga Naayil dhibbantaan 86 Itoophiyaa keessaa dhibbantaan 10 ammoo Suudaan dhibbantaan 2 Ugaandaa dhibbantaan takka Keeniyaa dhibbantaan takka Ugaandaa fi Ruwaandaa Burundii fi Republic Democratic Congo keessa dhibbantaa takka gaditu madda. Masriin ammoo karaa abbummaa bishaaniitiin hirmaannaa tokkollee kan hin qabne waggaa taatu itti fayyadama bishaan laga Naayiliin dhibbantaan 98 Masrii taateeti jirti. Bishaan laga Abbayyaa kun akkuma maddi isaa dhibbantaan 86 Itoophiyaa keessaa madduun dhibbantaan 98 Masrii fayyadutti Itoophiyaan bishaan kanarraa hongahuudhaan lammiileen isii harki caalu ifaa malee dukkana jiraata turan. Itoophiyaan guddina lammiileetii fi biyyattiitiif waggaa 10 dura bishaan kun akka hidhamuuf ministeerri muummee Itoophiyaa duraanii obbo Mallas Zeenaawiin dhagaa bu'uuraa kaa'ee ture. Lammiileen Itoophiyaa hundi dargaggoonni humnaa fi beekumsa abboo fi ayyoonis sabbata hiikkachuun barsiisaadhaa hanga barataatti boondii bitachuun Abbayyaa jalqabsiisan. Haa ta'uti malee hidhaan Abbayyaa kun bara obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyi ministeera muummee turetti sababa tasgabbii dhabuu biyyattiitiin jidduutti laaffatee turullee eega ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufe as saffisa olaanaan hidhaa isaa itti fufuudhaan waggaa 7 keessatti walumaa gala jalqabamee waggaa 14 keessatti hidhamee xumuramuudhaan eebbifamuu danda'eeti jira. Hidhaa kanarratti lubbuun injiinerootaa fi wardiyyoota hidhaa kana qaaliin akka injiinar Simmanyaw Baqqalaa kan wareegaman waggaa ta'u haa ta'uti malee hidhamuun bishaan kana dantaa dinagdee biyya tiyyaa ni miidha jechuudhaan himannaa fi akeekkachiisa addaa kutteetan hin beekne Masriin himannaa isii sadarkaa idil addunyaatti itti fufuudhaan jala bultii eebba hidha Abbayyaa irratti waraqaa mana marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif barreessiteen dhimmi kun nu jidduutti ilaala jechuudhaan iyyachuun ni yaadatama. Bishaan kun dhibbantaan 87 Itoophiyaa ta'ee odoo jiru qaama kamirraa'uu hayyama hin eeyne bishaan keenya qofa hidhanne tan jettu Itoophiyaan himannaa Masrii tanaaf deebii laatteeti jirti. Ta'ullee garuu Masriin dhaadannoo fi doorsisa itti fufteen dhiyeenya kana ergama addaa Ameerikaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Masriitti ergateen nageenyi bishaan Naayil nageenya biyyaa waliin tokko ta'uu pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin ergama addaa Tiraamp kanatti hime hordofee Doonaald Tiraamp waldhabdee Itoophiyaa fi Masrii jidduu jiru niin fura jechuudhaan dubbachuun ni yaadatama. dhimma waldhabdee Itoophiyaa fi Masrii kana furuuf laalchisee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp odoo ooleen buliin
pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisiidhaaf xalayaa ergeen Itoophiyaa fi Masriin bishaan kana wal qixa qooddachuu akka qaban akeeke. Xalayaa pirezidaantiin Ameerikaa Masrii ergatanan pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin xalayaa pirezidaantii Tiraampiif barreesse nin dinqisiifadha jechuudhaan ergaa karaa fuula Tiwiitarii isaa irratti maxxanseen xalayaan pirezidaantiin Ameerikaa irraa argame akka isa dhaqqabe ibsuudhaan nagaa fi tasgabbii naannichaa sadarkaa idil addunyaatti uumamte furuuf tattaaffii guddaa isaan taasisaa jiraniif nin dinqisiifadha jechuudhaan galateeffate. Naannichatti nagaa fi tasgabbii buusuuf gahee Masriin qabduuf beekamtii kennuudhaafis nin dinqisiifadha kaja'u pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin lagni Abbayyaa jireenya uummata Masrii bakka bu'aa waan ta'eef pirezidaantiin Tiraamp barbaachisummaa laga Abbayyaa Masriitiif xiyyeeffannoo kennaniif nin galateeffadha jechuudhaan katabe. Kana malees Masriin biyyoota bishaan nagalaan hunda waliin akkaataa seera addunyaatiin marii fi tumsa gochuuf kutannoo akka qabdu ibsuudhaan waliinsa haala fedhii biyyoota hunda guutuun raawwatamuu akka qabu pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin ergaa karaa Tiwiitarii isaa irratti katabeen cimsee dubbate. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fedhii fi nageenya naannichaa eeguuf Masrii hubachuu isaatiifis Abdul Fattah al-Siisiin galateeffachuudhaan dhimma kanarratti pirezidaantii Ameerikaa Tiraamp waliin hojjechuu fedhii akka qabus ibsee jira. Itoophiyaan bishaan laga Mormor 87 Itoophiyaa keessaa maddu qabeenya fayyadamuuf hidhame malee qabeenya namaatti taakku takka hin buune jechuudhaan kanaan dura ibsa karaa ministeera Inerjii fi bishaaniitiin baasaniin beeksisuun ni yaadatama. Kanaan dura ministeerri bishaanii fi Inerjii Itoophiyaa Injiinar Dr. Habtaamuu Ittafaadhaa ibsa miidiyaaf kanneen Itoophiyaan qabeenya isii waggoota dheeraaf lammiileen isii biraa hongaan fayyadamuudhaaf Mormor hidhachuun bishaan kun guutumaan guututti deeggarsa lammiilee Itoophiyaatiin hidhamuu ibsee bishaan kana fayyadamuufillee Itoophiyaan hayyama qaama kamiituu eeguu akka hin qabne dubbachuun ni yaadatama. Xalayaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp pirezidaantii Masriitiif erge akkasumas dhimma qoodamisa bishaan Abbayyaa ilaalchisee dhimma amma deemaa jirrutti Itoophiyaan gama isiitiin ibsa kan hin kennan yoo ta'u gara fuulduraattis Itoophiyaan dhimma kanaaf deebiin kan itti ijaameeti eegama. Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota lammii miidiyaa odeeffannoo teenya gama biraatiin ammoo dhiyeenya kana Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Maasingaa lixa Tigraay Humaraa daawwachuu ilaalchisee pirezidaantiin bulchiinsa yeroo duraanii obbo Geetaachoo Raddaa dubbii dubbatee qaba. Mootummaan federaalaa naannolee Tigraay fi Amaaraa jidduutti wallabdee deemaa jirtu hiikuu keessatti mootummoota naannoo diiguuf qophaa'aa akka jiru dubbachuun dhaga'ame. Obbo Geetaachoo Raddaa dubbii kana kan dubbate ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Maasingaa wajjin eegaa lixa Tigraay Humaraa daawwataniin booda waggaa ta'u mootummaan federaalawaa mootummoota kana diiguun namoota naannoo isaanii keessaa buqqaan gara ganda isaaniitti akka deebaniif har'a saaqaa jiraachuu dubbatu isaa gaazexaan Riippoortar Afaan Ingiliizii gabaaseeti jira. Waraanni gaagama guddaa geessise eega xumurameen booda waggaa 3 keessatti namoonni miiliyoona takka ol ta'an qe'ee isaanirraa buqqaanii jiraachuu ibse. Daawwannaan ambaasaadar Maasingaan Humaraatti taasiseen bu'uuraaleen misoomaa hanqinni tajaajila yaalaa kan jiran ta'ullee hubachiisan. Ambaasaaddartichi ejjennoon Ameerikaan dhimmicha irratti qabdu wayita ibsu buqqaatota deebisanii qubsiisuuf adeemsa Itoophiyaan durfamuu fi Yuunaayitid Neeshiniin deeggaramu ta'uu akka qabus cimsee dubbate. Adeemsichi kun ammoo nageenya kan qabu, kabaja kan qabu, ragaa irratti kan hundaa'e fi fedhii irratti kan hundaa'e ta'uu akka qabus ambaasaadar Maasingaan dubbate. Ambaasaadar Maasingaan viidiyoo imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru maxxanseen adeemsi kun yeroo tokkotti odoo hin taane sadarkaan kan raawwatamu ta'uu hubachiisee jira. Ameerikaan gargaarsa namummaa hatattamaa kennuu bira dabarte tasgabbii gara fuulduraatiif Itoophiyaa waliin tumsaan hojjechuuf karoorfachuu isillee beeksise. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay amma Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa dhiyeenya kana miidiyaaf akka ibsetti buqqaatonni qe'ee isaanirraa deebi'uun hojiin dursa kennamuufii qabu ta'uu ibse yeroo roobaa osoo hin jalqabiin ammuma akka ta'e yaamicha dhiyeessuun ni yaadatama. Mootummaan bulchiinsa naannoo wal falmisiisaa ta'e diiguudhaaf karoora qabaatullee tarkaanfiin yoomii fi eessatti akka eegalu hanga ammaatti guyyaan kan hin murtaa'in ta'u pirezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay duraanii obbo Geetaachoo Raddaa dubbachuudhaan waliigalteen Piriitooriyaa sirnaan hojiirra oolchuuf tumsi akka barbaachisus cimsee dubbachuun dhaga'ame. Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota lammii miidiyaa irraa odeeffannoon haala yeroo irratti xiyyeeffattee kan isin biraan gahaa turre kan hanga ammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.